اوكي assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan funyaan dheeraadha rakkoon qabu. Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota kabajamoo dhageenyi koo bakka jirteetti sin harka qabu sinin jecha arrantanas qophii walumaa galatti baga guyyaa Jumaatiin isin ga'e sinin jecha guyyoota torbanii keessaa guyyaan kabajaman akkaan jaalataman guyyaa Jumaati. Baga Rabbiin ittiin isin ga'e guyyaa Jumaatiin Rabbiin kadhufullee nagaan hagahu bara baraan haa jiraachisu haga umrii keenya jiraachuun malu jechuudha. Rabbiin fayyaa keessa nu haa jiraachisu. Har'aan ammoo wanni qabadhee dhufu waan addaati yeroo takka namni bubbuhaaruun bashannanuun uma jirtu. Kanaafiyyuu har'aan yaani viidiyoo bashannansiisaa sadii wayii qabadhee dhufee jira. Viidiyoodhaan kana laallee daawwannee walitti dachana Facebook page Fuad page 2 kan jedhu lammaffaa kana mallattoo laayikii yoo jiraate laayikii gootanii yookaan follow godhaa miseensi haaroonni jechuudha. Tokkoffaa irratti kan qabannee dhufne viidiyoo san kun as dura fidee ilaaltanii tokkoffaa irratti qabannee kan dhufne namichatu wal dorgomanii nyaata nyaatanii wal dorgomanii nyaata nyaatan jechuudha. Yeroo nyaata nyaatan kanatti kunillee waa afaanii qaba kunillee waa afaanii qaba waa nyaataara itti haasa'uu hin dandeenye kana waxiin asteetana tuuxee yeroo asteetana tuuxu ofirraa haqii jechuun barbaade inni osoo kun nyaataa jiru jedheen ishaaraa jedheen kun ammoo waan na dhungadhu inni jedhuun sahee fidee dhungeni yeroo inni dhungatetti waan inni fudhatu waan laala akkuma akka itti waartan abdii qaba. Viidiyoo lammataa kana irratti ammooti viidiyoo lammataa illee addaati. Namichatu iddoo farda itti wannaa godhan iddoo farda itti kireessan jechuudha. Istiraaha biyya kana jira keessattuu biyya Arabaa kana keessatti baay'inaan jira. Istiraaha hadiiqaa bakka farda itti yaabbatantu jira. Bakkee sanitti farda akka waan sirba barsiisee natti fakkaatee masriidha namichi harakaata goosisee jechuudha. Harakaata goosisee ergasii achi keessanii osuma inni agarsiisa godhaa jiru fardi inni waliin sirbuu dinnaan miila keessa dhiitee namicha akkatti inni ammoo waliin sirbe viidiyoo kanarratti agartanii viidiyoo lammataa irratti nu faana tura ammas. Akkuma agartan kana viidiyoo sadaffaa fi isa xumuraa irratti wanni qabannee dhufne jarri amma viidiyoo kanarratti akirratti ilaaltan kunniin maal godhanii dhoqqee bulbulanii maashina wayii keessa kaa'anii jechuudha. Maashina wayii keessa kaa'anii maashinni kun qaban ammoo riimootaani. Tokko dubartiin tuni akka nama maashina kana keessa borsaa kana keessa jiranii borsaa kana naa jabeessi achi deemee dhufaa jettiin. Yeroo kana inni borsaa amaanaa itti kenname kana hin bane jechuudha. Waatu keessa jira naa jabeessi jettiin hagaan deeme. Inni qara yoo borsaan waa birriin fa'aa keessa ka jiraatu taate fudhatee baduuf banan. Dubartiillee hin bante dhiirrillee hin bana. Garuu wayitee jarri banan ka biraa ammoo riimoota harka qabaa laalaa jira kaameraadhaan jechuudha. Kaameraa waraabaa jiranii irra laalaa jiranii asuma riimoota tuqaa. Yeroo inni riimoota tuqee wanni achi keessa mallaqa osoo hin taane dhoqqee fuulatti facaati. Amaana namni isitti kenne maal akka inni isitti kenne waan hin beekneef yeroo baay'ee akka hin banne asirraa kuni barnoota. Mee viidiyichaan laallee achumaan asumaan salaam isiniin jechuu barbaadaa aga viidiyoo irraatiin yookaan qabadhee dhufutti nagaatti isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kallatti mangara viidiyootti turraa nagaatti. Oh my gosh, I would love to. Hell yeah.
bag. Thank you. Yeah, thanks. What happened? I got struck in the face with you. Oh, right, you know, go through purses, huh? Yeah. See, that's why. Do you mind washing my bag real quick? Because they won't let me go in there. Oh, yeah, okay. Yeah? You're fine? Yeah. All right, thank you so much. I asked you to wash it. Yeah. Again. Do me a favor and maybe watch my bag. For some reason they won't let me in there. I just got it. All right, thank you. Thanks for watching my bag. Thank you. What happened, buddy? I don't know what she had in that purse. That's why you don't go through people's purses. Oh, I'll teach you a lesson or two. Are you kidding me? Hey, man, what are you doing to my bag? Next time, think before you get into someone's bed. I'm sorry, Mom. Wow. Someone literally just got me. What happened? You tried taking a purse? Yeah. Why? I don't know. I just felt some energy. Yeah, you fucked up, didn't you? Why you don't take them? Wow. Fucked up, Bob. We give you the. Oh my God. Oh my God. That shit hit me hard. That's what you get. Oh shit. Don't steal from my bag. Sorry. Oh, shit. Hold on. الحمد لله جن جل قبلنا ربي عنك قالت قلبنا الرحمن الرحيم تلسات أنفرنا قفتاتي سي ولين قيف عرفنا قلتها أبقاتك جتمنا ويكين رارا مسكرنا ربي كن يدولينا رحمة ساتيني ارقم النبي الأمين رحمة للعالمين غرغر سربي تنقاني ودبنا ديم سديني دنيا وليادة شفنا قلت ولي بلامني خيري ولا غرفنا حمت ولي بلامني را والركنا نسيا قبابدو ولي تلامنا ربي كينيا براتي بربادلنا دبي كينيا جلا قبرنا إذني ربي ديني رقم النبي الأمين رحمة للعالمين أفضل صلوات من الله الباري على محمد مصطفى المختار رقم رحمة إنسان دقاري
الراجلات كان انقم داري وعلى آله وأصحاب الأبرار وارضي وتعدلي مهاجرة فانصاري عند الراجلات في البر والبحر نقا فرامن كغاري نقا وندساني ارقم النبي لمين رحمة للعالمين